Andualem Gosaa wallee haaraadhaan gara uummata isaatiitti deebi'eera. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo viidiyoo haarawaa fi odeeffannoo haarawaan isiniif deebinee jirra. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu dhiyeenya kana haati warraa yookaan jaalalleen Andualem Gosaa kan duute yommuu ta'u iseedhaaf ilaalchisee aartistiin keenya gara aartii isaatti deebi'uuf wallee tokkoon as deebi'ee jira. Wallichis akkuma as fuulduratti agartan na dhukkubee kan jedhu yommuu ta'u aartistiin keenya kun wallee kana haala bareedaa fi haala miidhagaa ta'een gara uummata isaatiitti fiduuf qophii guutuu irra jira. Aartistiin keenya kun akkuma beektan egaa kanaan dura wallee garaagaraa baasuudhaan illee uummata bukkeetti jaallatamummaa guddaa fi hedduu kan qabudha. Akkasumas dhiyeenya kana albaamii bareedaa ta'e tokko gadhiise uummata bukkeetti daran jaallatamummaa argateera. Garuu akka carraa ta'e dhiyeenyuma kana haadha warraansaa yookaan jaalaleensaa akka duutee fi isarra immoo akka shakkiin ture isatu akkas godhe kan jedhuu fi kan wanti ta'aa ture jechuudha. Egaan daawwattoota keenya dhimmi sun ammayyuu akkuma itti ilaalametti jira. Garuu erga aartistii haati warraa yookaan jaalalleen aartistii Andualem Gosaa erga duutee kaase uummanni Oromoo waan dudda itti galfate fakkaata. Aartistii jaallatamaa kanatti wanta dudda itti galfate fakkaata. Aartistiin keenya kanatti situ akkas godhee jedhanii keessumayyuu footoo dhiyeenya baba'aa ture kanarratti ulaalchi aartistii Andualem Gosaatu akkas godhe jedhamaa jira. Egaan aartistii Andualem Gosaa immoo yaada isaa fi keessoo isaa ibsachuu fi muuziqaa haarawaa na dhukkube jedhu kanallee gara uummata isaatiitti qabatee dhufee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya warri aartistii Andualem Gosaa jaallatanii fi warri kan aartii Oromoo kana guddisuu barbaadan illee koomentii jalatti lakkoofsa 5 barreessaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya walleen kun wallee haaraansaa kun namoonni eessatti gadhiifamatanii gaafataniif illee wallee haaraansaa kun chaanaalii masaa aartist Andualem Gosaa kan jedhutti dhiyaata jechuudha. Achi jalaanii liinkii description box jala isiniin ka'a achi fuutanii dhaxxanii wallee isaa kanallee dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irra qabadhee kana ture waan amma xumuraatti daawwataniif galatoomaa isiniin jecha chaanaalii keenya kana immoo subscribe like share gochuullee hin dagatina. Share channel Gosaa irratti channel share godhaan isiniin jedha galatoomaa.